Orang mati orang karena awak apa sih kerja arah tuh ada ini awak. Wala kanyo. Inshallah. Garo ya si wangu doga di sana ko baka badadara. La ilaha illallah. Wannan gargara da farki jira na ku. Amma kan haka ne su wallahi. Akwai mota kuma su dalilin mota. Allah ku ranke. Hamza la bade. Hamza ka fata. Wala bade sai Hamza ku baka dena bade sai. Amdiko. Faiz, please kalau kau halal, kabaran Lasti, tangkara no. Please. Shut up. Tapi ya butuh jide jerani betani mi ufada wanti kamna dia jida dah. Please kalau nak pay, please kumana please. Ya Rabbi. Berlari kata kata cara mau ada di sana ya. Awam zakar abad di sana cuma aku batin nama mesti. Awam berlari kata mulai sama sisi. Faiz. Mungkin busy dah be kibanya busy dah. Wama busy na garu himbe ko ba. Online. Amma guyya guutu ta'a oleh yookaan shaayii burcuqqoo takka qofa danfisa garuu waan biizii na godhu hin beekan. Anillee wanta takka hin hojjedha. Itti aansuudhaan garuu nama hedduu waliin argu. Miidiyuu irratti nama hedduu hojje malee lafatti nama hedduu hin argu. Yaa tira caala hojii biizii si godhaa jiru waan noo keessa waan itti waan ta'eef. Suuqii na olaangista akka. Induftu kau kana bira. Enda dabeetii bira dhagayyuu achiin karaa sana ol dabarfadhee seenaa argine mucayyoo jira malee. Yaa nyaata nyaachuudhaaf mana galeetti malee ni jiraaba. Ani sana garree meetii bira dhugee kun dabarfadhee garuu. Oke, rakkoo mitaayee. Anatin waggaa kudhan kaakoyeetiin dalagee dhufee nama birriisan nyaataa taa'e. Suuqii qabdaa. Guys, abaaboo afur. Isbichaaleen jinaa guutaa abaaboo afur. Ijoolleen addunyaa makii moo? Makiin diqqishoo keessa guddootii bar. Oromoon jabaa fi jabeeffachuun beektu malee ammas nama obsa qabdu keessaa nama takka. Akkaawunti isin kun dhibba gubaa ooltan isin kun ofuma biraa banatti deebite. Waan filaa ol. Walla. Osoo anaatiin argamaayyuu itti dhiisa akkam. Osoo anaatii moo abdii kutadha wallaan. Namni hedduun akkana jaalalu. Sila anatee tiktaak mooniin dhiisaa gisee kuna wayna irraa gubatee firrumaan dhiisaa jaalla. Firrumaan dhiisa jaallan dhiisu baanis. Isaantu dadhaba malee ishaa alla akkaawuntii kana yoo guban ammas waan godhan. Isaa dadhabanii na dhiisan nafxanyaan dadhabdee na dhiiste bara akkaawuntiin irraa gubu bakka. Dadhaban kana namni gisee hunda garee ijaaree namatti guba. Takkani guban, lamani guban, shanni guban. Kana caala duba gubuu waan dandeenye firraa na dhiisan. Amma immoo karaa Oromootiin dhufee jechuudha. Ammallee kunillee gubatu deebiseen banadhaan. Takka rabbiin beekamtu na godhee jira. Fooloon waan na ta'us waan irraa hir'isus hin jiru. Akkas. Hin beekanii bar. Wallahi rakkoo nama kennaa osoo argite qaadii galatoonu leenca kiyya. Rakkoo nama kennaa osoo argiteeti hin jiraa miti. Akkaawuntii yoo guban ammoo nama tokko akka waan balleessaniititti. Nama tokko yoo arrabsanii asirra boochisan ammoo bakka akka waan nama tokko ba'a. Ariitee nama biraa naftu Oromoo nama waan nagaa namoonni keessa si ariitee si biraa naftu. Ayi maakii jedhe abi. No arama ayi maakii jenna ayi Oromoo jedhe malee. Sirreeffadhu ayi maakii jenna ayi Oromoo jedhe. Ayi maakii jedhe. Kuno seenaa akkana cimsaa dhaggeeffattanii barreessina. Ayi maakii jedhe abi.
Ban naman game wanita badu injure ban namun ni adu nama accounting dia. Aka gubate na wa live ira jurumane video warane war accounting na gubate je warane. Ni bade warabu accounting tagatala accounting gubate je. Hi bade wallahi lazi. Oko tadana dabaraka wallahi la dabarano anu yo ana accounting me ka sila barada dadena dufte follow si badon sila isi follow magoda wala nyira. Namni akkana je bargize saat accounting me kana bikka garutu suma follow gowana anja. By the way ana miti namoota hedduu maqaa hiyyaawaan banataniif malee. Mafura dhiisati waa'ee siyaasaa kanallee abbo Jawaariyyuu dadhabee dhiisee waa'ee siyaasaa wallahi. Siyaasaan Oromoo mataa si nyaatte. Qophiin kanaa godhaa please. Siyaasaan Oromoo mataa si nyaatte mataa nama nyaatti malee faayidaa takka irraan argatani abbo. Mataa nama nyaatti jettee usta. Oromoo galata hin qabne taboru suuraa kan kee gaggara galchitee suuraa caffartuufi. Wanti gara na nyaatta garuu yeroo tokko tokko si arrabsaa dhiifama naa godhi. Jabaadha naa arrabsi bareeddu. Amaarifa bareedaadha. Garuu gara na nyaatta garuu ammoo si arrabsaa yeroo baay'ee si arrabsaa ture dhiifama naa godhi. Kopi link na kuda. Ana mamaakiin anaa gadi garuu ni kabajjaan gatii isaa isii kabajjuuf jecha warri jala kana deemtanii waan baadan afaan kiyyaa ammoo waan hin baasina. Ani si bira waa jechuun isiidhaaf haadha jaalate hootee haadha seenaatti bira waa jechuu hin danda'u. Afaan kiyyaa ammoo ni beektan. Galatoon irratti siyaasa. Namusa yaadamu. Lakini isi mosa takki namusa. Wanne kana akka malee jaalate dhugaa. Deeme sila laaluun qofa sila fooloonni ni gee. Biyyoon isaa idee ana akka biyyatti wallahi miliyoona meeqa seeneef sila. Okay, ada pengen mungkin kan sudah nemu grafis gafada gafi namoota gaafachuu sifi Hamzaan akhiratti wal istanii moo akkamii moo duraan waliin turtanii akkamii dabarsitee ashittiidhaaf. Yoo namoota kana gaafatta. Yoo namoota kana siin deebisu. Okay, ada pengen kirimatu. Laalika. Warra mana kan kee jiru saniini giiftara kiyya kana booda Tooppiwaanii jiru qixaanii tokkoffaa jechuudha kootta fooloo godha jettan Tooppiwaanii fi Tooppituu giiftaroota jiran hanga namni kun dhumutti tokko kuma tokko galuudhaa deema kuma tokko galchuu qabanii kun ammoo rakkoo hin qabu feemasiidha. Ka Tooppiwaanii jiru kuma tokko galchuu qaban daqiiqaa takka keessatti warra mana kan kee jiru qixaatii tokkoffaadha. Qixaata lammataa ammoo qixaata lammataa dhuftee leencanaa kennita qixaata sadaffaa ammoo warra mana kan kee jiru hunda isaa awwaalta. Hin jirta waan ta'eef isin awwaalu. Silaa jiraatan ta'an ta'u naaf gootanii gaa qophiin naaf gootanii hin jirtanii isin awwaalu dhiifama waliin. Awwaali taaziyaa dhufa achi waan saddaqaa nyaanna. Isin awwaalu gaa jirtan silaa jiraatan ta'an ta'u mana kana isii taataamii hedduu godhatu jiraniif. Ijoolleen mana kan kootii jechuudha namni haadha jirtanii kun roobsaan fooloo naa godhaani dhugaa rabbi nama guyyaa hundaa na bira dhaabatu. Akkamiin beekani isin awwaalee
isin awwaalee kaatanii lafaa kaatanii deebistanii akka taaptaaf naa gootanii barbaadu. Follow godhan easyidha it's okay garuu narraa akka deemtanii barbaadu manni kunuu haaraa waan ta'eef saniifuu isin awwaalee jira bakka. Tokko mana awwaal jedhee nama doosiin nan awwaalin as dhufeeyya. Isin awwaalee jira dhugaa. Roobsaan follow naa godhaanii please hundi keessaniiyyuu hundi keessanuu tokko waan irratti argama. Ijoollee mana kootu. Dafa kuma kiyyaa kana dafa gattu qaba. Dafa mee dafa snaat. Ada taate dhugaa namarratti galatoomne bareeddu koo. Kami fudhate kitaati kan jirre barii nagayatti akka karaa nagayaa deemaa hundi keessaniiyyuu. Waan jabaa malee nan boochisu dhugaanii isaan boo'ii isaan awwaalurra bakka deemaati wayne hin jirtanii bara dhuguma hin jirtu bara. Gaanis nama boonsa gada sin ammoo naa boonsame fooloo naa godhaanii kuma takka haanaa guutuu. Hirriba koo dhufe dhagaa fooloo godhaanii. Isin mana kata ijoollee awwaaluu diddaaf ijoollee fi awwaaluu feetu isin argitanii. Kanaaf dhagaati fooloo godhaati deebi'aa boodarraa deeffattanii. Boodarraa deeffattanii. Amma dhufanii osoo taphni kun hin dhumne daqiiqaa kuma tokko galchuu qaban. Osoo taphni kun gadi hin dhumatin. Deemaa irraa deeffattanii booda. Maa garraa deeffatanii inni maal godhuu jira eega. Osoo taphni kun gadi hin dhumatin yeroo dhumate ammoo hin laafkayamu. Kitaati biraa qaxxaan. Dhagaa fooloo godha fooloo. Giftara hiya Itoophiyaanii jiru kana. Dhagaa fooloo godhaati jabaadhaa isitamni dhume immoo irraa kaafadha. Deema. Koppiliin kanaaf godha. Oromoo wal dhagaa jiranii. Atema munir kayat tuan entah mana tempat itu. Malik betawai mak. Malik garu di sini. Topuan ni raja topuan. Follow sampai kopi link nak bodoh. Topuan ni jera warri mana kiti ruftan topuan ni raja giftar kiya follow magodani. Nama respective anak kiya na ege topuan ni top itu giftar jera follow magodani. Kopi link ni bodoh. Inshallah aku mata kanggut tu aman kerapis. Oh jajah tanya. Fira ko man tadi, dina ko ijuan ko dito. Dina ko. Ay dina ko kakak di bahasa jera kakak Rosan jera kamu mata kanggut gitu balla bannash. Kadi ko sponsor ko. Rosan lenjak yana jera dua kali nama jecha sifin kam. Ijoollee mana kiyyaa kun aboonsitanii san. Amma jabaadhaa irraa kaafadhaa hundi keessan. Amma qixaati amma kanarratti zizi serious dhugaan si jaaladhaa miti. Amma sa'aatii amma dhumanii foonii fudhanii kuma takka yoo isaan hin guutin qixaati irraa qabda. Ingiliffaan amma naan galleerra deebi'aa gee. This is big serious. Don't funny. Okay, dubbatu. Hundi isaanii argitee daqiiqaa afaan taphni kun dhumate yoo foolii kuma tokko hin guutine. I don't know. Adabbii lammaffaa himadhu ijoollee kiyya sodaachisiniiti. Adabbii lammaffaa himadhu. Isin koppiliin kitaabaa ni moona. Adabbii lammataa ammoo jechuudha. Sagalee jijjiirattee kaameraa jalaa achi dhokatee achi as deebi'aate raachee jetta. Abudi. Mana switch. Badasi. Oh guys, please Rosan follow na goda amana topuan ira. Kita sadafa dah kun. Kasadafa ya Oromoo ta'eet. Raachuu nama qabsoodhaaf jecha Finfinnee keessa galee saambusaa nyaatu.
Siheruma jedheeni sobee onnee isaa fuudhee akkasi biraalii xuuqootiif. Yaa Oromooti dhiifama na godha baay'een balleessee jetta. Soba kun soba waan dhugaa. Soba maali akkasitti si jedhe isin jedhe akkasitti ilaali ka guyyaan beelloo yoo midhee Oromoon meeqatu yoo jedhameen wanni kun sila waan dhiifama gaafachiisu maloo miti nan sobe. Nan sobe Oromoo. Komantiin akka jirtuun jetti. Kanaafuu dhiifama gaafatte. No. Isaan naach barabbarre ani naach barabbarre. Rakkoon qabu walumaa galatti sillachoo yoo walaa cabaa barabbartaniirtanii jechuudha. Illee sulee barabbara atillee isa barabbarte. No. Kun hin jedhamu soba waan ta'eef soba guddaa. Isa malee anaa miti. Oromoo anaa badii qaba. Abaaboo abbinaa guutaa roobsaan fooloo na godhaa kaachirraa fi ammoo qaadii fooloo na godhaani. Hin jiru. Yalla. Isaaniif guddisa malee anaa miti. Isa miti kan wanni jiru. Dhagee. Jo'aana moo isa? Barraachuu jechuun nama qabsoo Oromoo tanaaf jecha. Laffa'ee Finfinnee keessa galee saambusaa nyaataa ture bar. Osoo mana isaa keessa bargarii hin jiru. Ashi sadaffaan ittiin. Sadaffaadha kun. Yookaan ammoo laali gara gabaabduu giiftara kiyya kan mana kiyya boonse ijoollee kan keessa warra taaftaa biyyuu gochuu hin dandeenye achi as ergi dhufanii asii fooloo isa haa godhan. Dhaqaati fooloo godhaafi bakka. Amma gaafii jechuun. Gammee ko. Way gammishaago. Akkana gaafuno. Amma kafaayidhaan kafaayidhaan fakkaachuun. Amma kabaasin itti baasan hundi naafoo deemu. Akkana godhee. Amma kabaasin itti baasan hundi naafoo deemu. Okay, adabbii akkana adabama. Dhaqaati fooloo godhaafi giiftara isii hundi keessanuu fooloo godhaafi. Kiu je yaa. Amma kiu isii godha. Akkasii si godhafi. Kiu jedhe. Oromoo kiu jedhee bara osoo isin argitu. Onoo fooloo godhu jiran achi deemanii laala. Namni tokko fooloo godhe hin jiru ilaa ammaa giiftarri keessaa fooloo nama godhe hin jiru. Namni tokko fooloo godhe. By the way, dhaggeeffadhu. TikTokiin seera haaraa ofitee jira. Ani gisee hedduu waan TikTokiin irraa hubatu seerri isaa gisee hedduu ni hordofa. Seerri isaa tokko faammaa inni beektaa? TikTokii waan banattee haaraa TikTokii banattee gasti seenuu dandeessu. Sa'aa sii kana jechuudha. Sa'aan qara booda sii lammaffaa gisee namni gisee fooloo godhe immoo fooloon isaa hin sossootu. Gisee ati irraa baate Ni sossoote fooloo sammi sossoote namni dhaggeeffatu. Namni godhu jira. Ni sossoote yaa mayyaa kuushti yaa maal taate mee fakkeenyaaf TikTokii fooloo kuma guuttee ilaa sa'a takka liivis hin seensisu of course sanni beeka argitanii garuu ammoo jechuudha foolooni isaa hin dabalu bakka jettu sana amma kushina deenaati. Haadha baadiyyaa bar maal isaa? Giiftarri isii hin jiru kan jira wallah biizi jira amma yeroo kanatti biizi jira wallah. Hin jiru jaan giiftarri ta'e. Giiftarri eegee dadhabee jechuun uummata miskiina jedhee lite dhugaa rabbi. Uummata mana isii uummata miskiina jedhee lite. Paawuriin qabanii uummata miskiina jedhe. Sheeritti godhaa waamame. Sheeritti godhuun sodaadhe bakka. Adabbii tokkoffaa. Takka sirraa qabaachumaan gubate. Ijoolleen mana keetii giiftara kiyyaafama takka hin goone. Akkas ta'uu hin qabu gaada faatee nama hin jiru mucaan ni miliqee miti. Hin jiru haganni gisee inni mana taa'ee kootta fooloo naa godha yeroo sammaaf fiiganii dhufuu dhaban ijoolleen kan kee. Yoo sana irratti dhaqanii godhan lammaffaa irratti fi miliqee miti. Ammallee jechuudha warri si jala jiru sunniin ammaa miliqanii yaa makiitii ani fate qabaa isaa 7,000 3,000 Naa 7,000. Ispeechaaleen jirati dabalamee egas dhufe mee lafa duwwa 7,000 si haa kennanii barra miskiina waroollaa nama si jala. Miskiina miti anama 7,000 si moo'ee kaina adabame ani si fi adabame. Yalla na simishi. Anke paati ya si dise yemee na simsima qaxaama. Tokkoffaani bishaan fiddee akka qurxummitti keessa loota jechuudha. Allahu akbar amma kakaayiroon kanadaan fakkaachuun hayyee. Feetu garaa keetiin. Gaafa godha.
feetu garaa keetiin feetu fuula keetii fi kanaan jechuu cinqilloo kanaan akkana seenti akkas jajjatta jechuu keessatti. Oi waan si gaafadhu ati bishaan ni daattaa osoo mo'adha. Maal rakkoo qaba? Keessaan filadhaa mataa keessaan filadhaa. Keessa ni moota. Baali yoo ammaa maatii bishaan nattee achi keessa loota. Achi keessa. Baali yoo ammaa. Eshi tokko san ilaali. Lammaffaan immoo haadha faaxee bishaan firijaraa fidda. Yaa haadha faaxee si dhaga'u. Bishaan firija keessaanii fidda. Haayilaandii qabbanaa jechuudha. Akkana ija cufattee jechuudha. Ati faaxee sanaa jaayuu manaa qabdi. Miira keessa galtee ifranneedhaa jechuudha bishaan. Ba'alla seenaa kanarraa jijjiira. Mee seenaa kanarraa jijjiira hadha. An firijii manaa qabu miskiina firijii manaa qabu eessa firijii manaa bitadhaa fila kaayiroo kaleessa. Ispoorteenyaa waan taateef ispoortii waan eegalteef paakaandii gisee shannaa gara galta akkatti. Garuu uffata jalaan paakaandaa gara galtaa. Shiita jala yoo jiraate uffata jalaan uffadhu. Itaatiin dhagee hunduma qafaa horii qabaata. Okay, adabami. Kan bishaanii san irra si wayya ooboo waan ta'eef si qabbaneessa. Kan bishaan keessa garagalu eessa bishaan keessa garagala baaldii kam keessa garagala. Wayya lubbuu koo. Kayga jabaatu haadha faaxee kayga. Faatush. Qixaan qofa bishaan keessa garagaltaa itti qixaatiin lammataa ammoo bishaan qorraa ofin naxxatte qixaan sadaffaa maali jedhu? Faatush na biran jirtu? Sadaffaa maali jette qofa sadaffaa na kennu? Sadaffaa maaliin jeessa? Paakaandii. Okay jedhiin bara xillee gubbaa na dhaabee ka'e. Ispoortii jechuun bar. Maal godha rabbii jedhaati. Yookiin harka itti barcuma kana gubbaa dhaabbadhu. Allahu akbar abboota san lafatti karaa fayyaa qabdeesi. Sabbataa gubbaa dhugaa haadha faatee yoo asirraa kufti amma daqiiqaa kana keessatti dhufee hospitaalas geessa. Banna achirra ol ba'i. Waraana guddaa na ibsu. La ilaha illallah maaliif? Bannaatish rabbi jedhiti. Ndaam bajaaj kana booda bajaajiin hin deemu. Nabaadhatee naan deemta kana booda bakka. La ilaha illallah maaltu akkana godheessila. Achi garagali haadha faatee achi garagali. Kana si mul'isiin haadha faatee. Haadha faatee akkasii ta'u. Faatush na dhagaan. Faatush fuula keenya as garagalchi kana achi garagalchi hin ta'u akkas. Akkana dhaabbadhu ibsanii fidin. Wanni reefu daraas aadaa keenya aadaa dhugaa dubbachuudhaaf. La ilaha illallah. Ay Faatush. Wallah jabdu akka. Ay Faatush. Hingarre achi garagalchee mata nyaattate. Aan achi garagalchaa miti. Okay, waan bareedaadha. Dhugaa bannaadhaachi yoo garuu amma namoota waan na dhiistu natti hin fakkaatu. Please namoota. Hundi keessan taattaa godhaa. Oli isinii kaasaa ammaa fi dalan akka sana dhaabee maal isin ilaalan ta'e nyaara qofa maal alta? Siluma qoy mini yaalaa qoy as bira dhaabbatee yaalaa qoy. Waa hundaa fi yoo nafaas ta'e. Qoy.
Yaani bareedaadha baay'ee Allah hundi keessan taaptaan godha. Wanni goftanii kun taaptaan godha. kun nama jalaa deemaa nama jalaa Addi filannoo nama jala naqee malee anaaf filannoo namaa miti rakkoon qabu taaptaan godha. Anatu si sabaru. Koppiliin kanaaf godha akkasitti. Sheeritti yaa gammaa meeqaan fayyirti? Koppiliin keenti okay. Asfiic araboon abuu taamee abaaboo afurii. Yaada kaati. Na kafalchiistee wallaahi laazim. Abaaboo afur guys. Oy Mariyamaa koo. Thank you bareedduu. Merkurii galatoomii, bayaan galatoomii, hundi keessan iyyuu ulfaadha wala warri taaptaaf gootanis. Galatoomaa na birallee hundi keessan gammee dhugaa hedduu jira. Sadiin baay'ataa ammoo sadiin. Waynee kiyyanii bareedu. Sadiin baay'ata. Guys, sadiin baay'ataa. Hoyitiyyuu koo. Sadiin baay'ataa. Please, Dabili kanarratti. Ni mootar. Inshallah. Taaptaa godha hundi keessanii iyyuu hundi keessanuu taaptaa godha. Teessoo sun isin korsiisa teessoo isin jalaa qabdu san. Gaheen gooteefti waan ta'e. Hundi keessanuu taaptaa godha amma kiirraa warri fooloo hin qabne ammoo asiin fooloo godhaanii akkaawuntii isii kun haaraya ka duraanii jalaa gubatee jira. Naaf galatoome bareedduu kan koo Mariyaam Mahammad bareedduuti anaaf jiraadhu. Ulfaadhu. Sabboontuu Wallaggaa sanyii marroo. Dhugaa adabbii isin na adabdaa isin na dhibaa jiran. Ani maki waliin taphanneen beeknu sila guyyaa takka gaafa koo jiru yaadadha waliin taphan. Dhugaa dubbachuun guyyaa Bara kennaa waliin taphanne. Yaa guyyaa takka gaafa koo jiru bicha dhukkee walirraa kaafnee biraa deemti. Yes, follow godhii bayaan. Siif godhee jira follow. Mee namni haga jirtanii kun nama 300 geettanii Koppiliin taaptaa godha dhugaa fayyaada galatoomaa. nama kennaa kenni. Maal hindumuusa? Maal beeka waan dhuma curiidhaa jiruuf. Nama faci'aa jira dhukkee kanarraan kaafne abbaa mootummaa san ofirraa shakkaa jira ammallee nama achii motora darbee san argitan isa ofirraa shakkaa. Ooyi na galaafataa waan jettu qalbiin na yoo. Himaayamuu himan fasa sabwaan. Abbaa motora darbee san onneen xiyyaannaa hin darbaa waan jettu bakka. Hinjiru isfirraa onneen hiyyummaa sin jechuudha. Sirraa bareeda. Kaakush namoota deemtaa namoota yaalii koo wayinee ani dhugaa thank you so much ishee eenyu kana godhi bannaadha aliyyee alii koo bareedaa koo qashtii koo thank you shi homaa miti amma adabbii kee hin waddu maal afaan qabattee teessaa miti. Oh my God. Oh my God. Tiene coño. Ya encima fácil, ne baka. Anna ka tende kolesis tak kan hati ni mau tanan jete mubaraki hati jala jiru. Oke rakam ni mau tanan jete baka. Jauh ni mau tanan jete wene baredu ko. Ada rakata. Kan jadi kau jala bane wallah.
hanga xiqqoo laal taa'uun faayidaa qabdi achi lama torba darbame ilaali. Tanu kun ispeechaaleen jirratti yeroo hundaa nu fayyada. Qabdii xiqqishoo takka walmooni. Haarommaa fi argitanii. Qixaanii tokkoffaa. Soorii wuddee. Tokkoffaa. Yaadasa. Qixaanii tokkoffaa sallaaja keessaa jechuudha. Sallaaja keessaa. Aayisii sallaaja keessaa fiddee fooxaa wayitiin asirra hidhatta. Qixaata lammataa teessoo amma na korsiifte san gubbaa korta. Achi sittee dhabatta. Qixaatiin lammataa ammoo. Qaraayyuu itti ho'ee akkatti qabbaneeffattuun dhabde aayisii ajajee rabbii jedhaatiin kasaare. Guys. Qaraa itti ho'ee akka qabbaneeffattuun dhabde kaayiroon akka malee ho'itti ammoo aayisii ajaje. Tiyyuu koo. Yaa bareedduu koo naa jira wallah. Natti hawwee jira ogaatee bareedduu biyya. Thank you. Eessa Qaraa wakkattee yaa rabbi maal laafite. Yaa rabbi maal laafite jettee afoo rabbi na buuseera. akkamiin godhate? Hin ta'u jedhee gaabbii maal gaabba dura afaan dabaa. Itti lammeeffataarti yokkam. Ammaatti qorraa jaqaa xiqqoo jette ammaatti qorraa. Abaaboo afurnaa guutaa. Gaasa abaaboo afur. Ammaatti qorraa yoo xiqqootti qorree jedhe ammaatti qorraa. Abaaboo afur. Filii sababa afur. Ijoollee kan qabu maayibsa. Kana kuuma. Araafish gootee iyyuu. Oyya saadiyyee koo bareedduu koo. Yaa rabbii kiyya ispeechaalenjii kan irratti. Hidhatee jala san jira bar nama hidhatee jala san jira. Dabili kana basti. Dabili kana waan qabdanii wal gargaara. Waan kun fayyaa keetiif gaarii miti. Allahu akbar. Waan fiyaa bareedduu koo galatoomne. Aliyee. Rammee koo galatoomne. Nama afur murteessatti jira kan waan si ajaa'ibu. Amma kaa miliquu. Kaa miliquu. Miliquu. Yoo jechuun ammoo.